Waaqa keenya gaarii goonee galateeffannaa gaarii kadhata nuu godhan ammas waaqayyo kadhata hafuura kadhataa isiniif haa dabalu jedhaati. Kallattiidhaan gara qorannaa keenyaatti yeroo seennu sagaleen koo isin biratti hin dhaga'ama miti. Tole macaafa qulqulluu hundi kennayyuun baafannaa Laasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa jalqabneetiin jennaa. Oduu lakkoofsa 1tti hin dhufini boqonnaa 2 lakkoofsa gara dhumaa irratti especially lakkoofsa 23 irra yaada jiruun dubbisa akkana jedhaayu. Seerratoonni akkasii waaqessuu addaan ba'e irraa ka'uu isaaniitiin waan gadi deebisan fakkaachuu isaaniitiin dhagnatti hammachuu isaaniitiin hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaa irra dhaabbatan hin fakkaatu. Gorsoonni akkasii ka jedhu 20 irraa amma 22 yaada jiru tuquu barbaadeeti jechuudha. Garuu garaa waan gatii qabuutti otoo hin ta'in garaa hawwafoon raawwachuutti nama geessu jedha. Gubbaarratti especially lakkoofsa 21 irra maal jedha? Kan harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaan hin tuqin hin jedhu jedha. Waan lafa kanaa irratti gubbaa irraa waa mul'atuun hin geggeeffamu. Wanti gubbaa irraa mul'atu bakkeedhaan uffata akkasiin uffatin maal akkasiin godhin wantoonni jedhanii waan keessaa dhufu miti. Waan akkana amala eenyuti? Amala warra Fariisotaati. Fariisotaan maal jedhaa ture? Isin akka awwaalaati gubbaarran bareechitu keessi keessan immoo maalidha yaa ture? Waan ajaa'uudha. Garuu immoo iddoo biraatti maal jedha? Qulqullummaan keessan kan Fariisotaa caaluu qaba jedha. Keessaallee bakkeellee qixa qulqullaa'uu qixa bareeduu akka qabnu nutti meetiin jedha jechuudha. Kanaaf yaadni kunniin waan lafaati erga jedhee ka'een booda boqonnaa 3 irraa egaa Kiristoos wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta waaqa keessa iddoo Kiristoos gara mirga waaqayyoo taa'ee jirutti maal godhaa jedha? Barbaadaa jedha. Tole Kiristoos wajjin du'aa kaafamtan jechuun erga Kiristoos du'aa ka'een booda Kiristoos eessa dhaqe? Mirga abbaasaa ta'e. Amma isinis eessa jirtuudha? Kiristoos wajjin achi jirtu. Sababni isaa macaafni qulqullummaa jedha. Torbaan dheengadda qorataa turre. Ana abbaa koo keessa, isin ana keessa, ani immoo isin keessaa jedhaa ture. Kanaaf Kiristoos ol kaafamee waaqa keessa iddoo mirga waaqayyoo taa'e jechuun nu immoo eenyuun keessa jirra jechuudha. Kiristoos keessa jirra eessa? Mirga waaqayyoo. Ameen. Mirga waaqayyoo. Kanaaf nuti dhugaatti yoo duunee addunyaatti gargar baanee jiraanne lafa kana miti yaa hafuuraan eenyu wajjin jirra jechuudha. Kiristoos wajjin iddoo inni jiru jirra jechuudha. Egaa Kiristoos wajjin du'aa erga kaafamtanii amma dhimma du'aa ka'uuti jechuudha. Du'anii du'aa ka'u. Erga du'aa kaanii kanumoo nurratti olaantummaa qabu eenyu humna du'aa ka'uuti. Innis Galaatiyaa Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa laalaa waan turreef jechuudha. Wanta waaqa keessa iddoo Kiristoos mirga waaqayyoo taa'ee jirutti barbaadaa jedha. Lakkoofsa 2. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti maal hin godhinaa jedha. Hin hidhinaa. Wanti waaqarra jiru eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Wanti lafarra jiru seexanaa fi foon. Seexanaaf foon faallaa hafuuraa akka ta'e jechuudha. Roomee 8:5 irraa Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa irraa akkas jedha. Kanaan dura illee ilaalaa turre. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 5. Warra akka fedha fooniitti jiraatanii yaada isaanii fedha foonii irratti maal godhaniiru? Dhaabaniiru. Warra akka fedha hafuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan hafuuraa maal godhu jedha? Inni yaadu. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun maal fida jedha? Du'a. Du'a fida. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas in fida jedha. Akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera waaqayyoo wajjin maal hin godhu? Walii hin galu jedhama. Amma lakkoofsa 7tti dubbisa jechuudha. Roomee boqonnaa 8 5 amma 7. Kanaafi yaada keenya lakkoofsa 2 irraa yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti maal hin godhinaa? Hin hidhinaa. Wanti lafarraa foon, cubbuu, seexana. Wanti waaqarraa Kiristoos qulqullummaa isaa hafuura qulqulluu inni nuu kennudha jechuudha. Mee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:12 bira dhandhame. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Ammas nuyi kennaa isa waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa waaqayyo biraa dhufu fudhanne malee hafuura biyya lafaa kana maal hin goone jedha.
hin fudhanne jedha. Hafuura biyya lafaa kana hin fudhanne. Kanaaf hidhannaan keenya lafatti miti jechuudha. Hafuura isa eessarraa dhufu fudhanne waaqarraa olirraa dhufu fudhanne. Kanaaf yaadni keenya waaqarratti kan hidhamedha jechuudha. Luuk har'a addunyaa Prootestaantummaa guutuu keessatti lallabni jiru dhibeerraan fayyisa, sii milkaa'a, hidhaan kee hiikameera, waan baay'ee waan akkasii. Wanti kunniin lallaba lafaati. Warra hafuura lafaa fudhateedha. Warra hafuura lafaa fudhate waanuma eessaa lallaba? Waanuma lafaa lallaba. Yaanni isaanii fedha lafaatti hidhameera waan ta'eef. Obboloota koo yoo dhibamne kadhaan keenya kallattiidhaan dhibeerraa fayyuuf miti. Feeti waaqaa jireenya keenya irratti raawwatuudhaaf malee. Yoo rakkanne kaayyoon kadhata keenya rakkoo keessaa baana waan jedhu irratti xiyyeeffateeti miti. Feeti kee jireenya kiyya irratti raawwatu. Yoo tariitii yaanni koo siin faallaa ta'ee jiraate fedha kee hubadhaa na gargaari. Rakkina keessatti humna naa ta'i waan jedhudha kan inni keenya akkasitti ta'uu qaba. Kaayyoon keenya lafa kana irratti maal haa ta'u miti haanuu mijatu miti. Jireenya isa waaqarraati malee. Kanaaf yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti maal hin godhina hin hidhina. Sadii isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin eenyu keessa dhokateera jedha. Waaqayyo keessa dhokatee jira ture. Mee Onesimoos namni qabu jiraa? Onesimoos jira eeyyee. Lakkoofsa sadii. Akkas jedha duutaniirtoo jireenyi keessanis Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Ameen. Jecha qajeelaa Oromoffaan gara Ingiliffaan akkasuma jedha. Asirra waa jechuu waan barbaadeef you are dead Ingiliffaan. You are dead and your life is hid with Christ in God. Maaf akkas jedhe maaf Kiristoos keessa dhokateera qofa jedhee jedhisuu dide. Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Look burqaan jireenyaa eenyudha? Waaqayyodha. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 5:26 jedhanii dubbifna. Hundi keessanii 5:26 baasaa. Xiqqoo haaraa fakkaatan waan ta'eef 5:26 irraa kana jedha. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaa immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf maal godheera jedha. Kenneeraaf. Eenyutu kenneef? Abbaa. Mee Onesimoos illee nu dubbisaa 5:26. Yohaannis 5:26 moo? Wangeela Yohaannis. 5:26 akkas jedha abbaan ofuma keessaa jireenya akka qabu akkanuma immoo ilma kenneera jireenya ofuma keessaa qabaatu. Ameen. Of keessaa jireenya akka qabaatuuf akkuma Desire of Age fuula 21 irraa hawwa baraa fuula 21 Ingiliffasaa irraa yaada kana bal'inaan dubbisuu dandeessu. Yoo barbaachise isin dubbisuu danda'a. Warri qabdanii laaluu dandeessu jechuudha. Abbaan burqaa jireenyaa Kiristoos akkuma abbaan burqaa jireenyaa ta'e ilmis burqaa jireenyaa akka ta'uuf maal godheeraa jedha? Kenneeraafi jedha. Wangeela Yohaannis 1:4 kan wajji wal bira qabdanii laaluu dandeessu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 4. Jireenyi isa keessa ture, jireenyis maal ture jedha? Ifa namootaa ture. Desire of Age fuula 21 keeyyata lammaffaa irraa akkas jedha. Wangeela Yohaannis 8:58-57. Qoy nariifatiin. Kun Desire of Age irra waan jirudha. Tiksi machirra jiruun tuqaara malee kan ammaan qorannaa walitti qindeessine. Eeruu kana erga tuqee ka'een booda akkas jedha. In this word is set forth a great principle which is a law of life for universe. Eerulee kanneen keessatti sirna jireenyaa principle universe ta'etu jira jedha. Principle universe. All things Christ received from God. Waan hundumaa Kiristoos eenyurraa fudhate? Waaqayyo irraa fudhate. But he took to give. So jedha. In the heavenly court, dhaddacha samii irratti, in his ministry for all created being, tajaajila uumama hundumaafuu godhu keessatti, through beloved Son, the Father's life flow out to all. Ilma isaa keessan jireenyi abbaa gara uumama hundumaatti maal godha jedha? Yaa'a. Irra deebi'a Ingiliffaan gargaartu waan ta'eef namoota baay'eetu as keessa jirtanii. Through beloved Son, ilma isaa jaallatamaa keessaan, the Father's life apostrophe dha jechuudha. The Father's life flow out to all. Through the Son, it return in praise and the joy service.
a tide of love to great source of all. Karaa galataa, karaa gammachuu, karaa tajaajilaa, karaa jaalalaa, karaa malmasaa deebi'ee gara abbaatti deebi'aa jira. And thus, through Christ, the circuit of beneficence, why circuit, obbo Malkaamoon mbeenna anis electrical irratti biratti mbeettu. And thus, through Christ, the circuit of beneficence is complete, representing a character of the great giver, the law of life jedhaayu. Gara qorannaa keenyatti deebina. Maal jedhaa? Keeyyata 21. Desire fuula meeqattee? Desire of Age fuula 21 keeyyata 2ffaa. Mata duree maal jedhuudhaan? Boqonnaa 1ffaa. Akkasii. Boqonnaa jalqabaa jala jechuudha. Iddoo Wangeela Yohaannis 8:28, 6:57, 8:50, 7:18 jedhee ka'eet itti aaneeti ka jiru yaadni kun jechuudha. Isa akkasitti qabanna. Kanaaf jireenyi keessan Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokateera wanti jedhee fi Waaqayyo burqaa jireenyaa waan ta'eef. Akkuma ofii burqaa jireenya ta'e ilmis burqaa jireenyaa akka ta'u maal godheeraaf jennee dubbifne kenneeraati jenne. Okay, nuuf immoo jireenyi eenyuun keessaan nuu kenname ka jedhu ergaa Yohaannis 1:1 boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa akka jedha. 5:11 irraa hunda keessanuu baasuu dandeettu ammas. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne jedha. Eenyutu nuuf kenne? Waaqayyo. Egaa dhugaan isa kana jireenyi bara baraa kunis eessatti argama? Ilma isaa keessatti argama. Laalame. Cheenii jireenyaa laala. Abbaarraa karaa Kiristoos nuuf kenname jechuudha. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Akkuma eenyuuf kenne? Ilma isaatiif kenne. Ilma isaa garuu garagara. Nuti kennuu hin dandeenyu. Ilmi isaa garuu jireenya kennuu danda'u hin danda'u? Hin danda'a. Akka inni kennutti godhee akkuma abbaan burqaa jireenya ta'e ilmis burqaa jireenya akka ta'uuf kennameef. Nuuf garuu akkasii miti. Kan keenya nurraa fudhatamuu danda'amu hin danda'u? Hin danda'ama. Kan Kiristoos garuu eenyu sumnarraa maal hin godhu jedha? Hin fudhatu jedha Kiristoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 17 irratti jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne jireenyi bara baraa kunis eenyu keessatti argama jenneerra ilma isaa keessatti argama. Kanaaf namni ilma Waaqayyoo qabaatu jireenya qabaata. Namni ilma Waaqayyoo hin qabne immoo jireenyicha hin qabu. Sirna damee fi jirmaati jechuudha. Sirna dameef jirmaati. Mukicha dhaabee kan eegu eenyudha jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 keessatti abbaa koodha jedha. Isin immoo maal kooti jedha? Damee kooti. Kanaaf jireenyi jirmichaa gara dameetti darba jechuudha. Kanaaf duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin eenyu keessa dhokateera jenna? Waaqayyo keessa dhokateera. Dubbii baay'ee cimaadha. Kanaaf akkana jedha lakkoofsa ofirraa. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'u yommuu mul'atu isin immoo isa wajjin maal taatu jedha? Ulfinaan mul'achuuf jirtu jedha. Har'a lafa kanarratti jireenyi keenna bu'aa ba'iin keenna addunyaa keessatti kan mul'ate miti. Iddoo kan argate miti. Lafti iddoo nuun kennitu sababni isaa ergaa Yohaannis 1:1 boqonnaa 3:1 irraa maal jedha? 3:1 irraa abbaan jaalala guddaa attamii akka nu jaallatame ilaala. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyo jedhamnee waamamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyo waan hin beekneef nus maal hin godhu jedha? Nus hin beeku jedha. Har'a namoonni addunyaa keessatti iddoo gurguddaa argatanii addunyaa biratti fudhatama argatan namoota warra biyya lafaati malee warra kan Waaqayyooti miti. Tajaajila jedhanii maal jedhanii warroonni iddoo addaa argatanii VIPdhaan lafarratti naannan warra kan samii duun taane warra kan eessaati? Warra kan lafaati. Warra kan lafaa lafti beekamtii kennitiif of eeggannaan lengootiif kun beekama. Kanaaf isin jedhammoo yoo mul'attu isin jedha. Gaafa Kiristoos mul'atu isa wajjin maal taatu? Mul'attu. Maaliidhaaf seetu? Roomeen boqonnaa 8:18 biraan dubbifname. Lafti kan isheen eegaattu eenyudha? Roomeen boqonnaa 8:18 irraa gad dubbifna. Dhiphinni keenya si'anaa kuni ulfina isa nuuf mul'ifamu jiru wajjin wal bukkee qabame ilaalamuu akka hin dandeenye nan laakka'a jedha. Dhiphinni amma nuti dhiphataarru ulfina isa mul'achuuf jiru wajjin wal bira qabamee ilaalamuu hin danda'u. Ulfina mul'atutu caala. 19 uumamni hundinuu
mul'achuu ijoollee waaqayyoo dhimmanii maal godhaa jedha. Eeggachaa jiru. Mul'achuu Kiristoosii jedhama mul'achuu ijoollee waaqayyoo jedha. Mul'achuu ijoollee waaqayyoo jechuun warra dhugaadhaan dhugaa jedhan, warra sobaan soba jedhan, warra dhuma addunyaa maal godhaniin ariifachiisanidha. Warra bokkaa booddee fudhatanii, warra wallaalamni addunyaa, warra hin bitamne, warra gurguramne, warra dhugaadhaan dhugaa jedhan, kan irra hin qabne, kan yaada ofiitti hin hirkanne addunyaan kana eegaatti. Sababni isaa maal taateetti addunyaan dhiphataa jirti. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Inni illee ofii isaatii akka ta'u hin barbaanne garuu isuma isa uumetu akkas isa godhe. Haa ta'uyyuu malee akkas ta'uun isaanii abdii qaba ture jedha. 21 irraa uumamni garbummaa isa wanti badu isa godhe jala luba hin ba'a. Luba ba'uun kun garuu birmadummaa ijoollee waaqayyoo warra ulfina qabanirraa hin geessa jedha. Birmadummaa ijoollee waaqayyoo warra maal qaban? Warra ulfina qabaniif. Maal jedha Kiristoos? Akka nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati naaf kennite maal godheera jedha. Isaaniif kenneera jedha. Warra ulfina kana qabanidha jechuudha. Warri Kiristoos wajjin maal ta'an? Mul'atan. Uumamni hundinuu amma ammaatti akka aaduu fi akka ciniinsifachuutti beekna jedha. Kanaaf ciniinsifachuu kana jiraa furamuu kan danda'an mul'achuu ijoollee waaqayyoo eegaaru jechuudha. Arras xumurri addunyaa kan inni eegaaru mul'achuu ijoollee waaqayyooti. Warra wangeela dhugaa lallaban. Warra ergaa ergamoota saniin isa dhugaa lallabanidha jechuudha obboloota. Kanaaf Qolaasiyaas irratti dubbii humna qabu lakkoofsa 4 irraa kan inni kaa'e Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isin immoo isa wajjin maal taatu jedha ulfinaan mul'achuuf jirtu. Erga akkas jedhee ka'een booda lakkoofsa 5 irraa egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu halaalummaa fi xuraa'ummaa kajeellaa fi hawwa hamaa sassatisa waaqayyoolitti tolfamaa waaqessuutti lakkaa'us of keessaa maal godhaa jedha ajjeesaa. Of keessaa ajjeesaa. Kaleessa Qolaasiyaas boqonnaa 3:11 irraa 2:11 irraa waan tokko dubbifnee ture. 2:11 irraa isin immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame otoo hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaatti maal godheedha jedha balleesseedha. Namummaa foonii guutummaatti balleesseedha ajjeeseedha jedha. Amma lammaffaa dhalachuu jechuudha. Itti aanee waa'ee cuuphaa lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf yaada keessan warra lafaatti hin hidhanaa. Yaada kana maal godhaa of keessaa baasaa. Warri halaalummaa, xuraa'ummaa, kajeellaa, hawwa kana raawwatanii Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Namni haalaleen yookiin xuraa'aan yookiin sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa jedha. Namni sassataan waaqayyoon tolfamaa waaqessuu isaati jedha. Mootummaa eenyu jedha obboloota koo. Waliin jirra miti? Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Namni haalaleen yookiin xuraa'aan yookiin sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa jedha. Kanaafidha Qolaasiyaas boqonnaa 3:5 irraa maal jedhaa? Egaa yaada keessan wanta lafaarra jirutti isa hidhu halaalummaa, xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwa hamaa isa jedhu kana of keessaa ajjeesaa wanti jedheef isa kana jechuudha. Mootummaa Kiristoosii mootummaa waaqayyootti galuu hin dandeenye. Jaarraa sababii wanta kana hundumaatiif beekamsi waaqayyoo warra isaaf hin abboomne irratti maal ta'a jedha? Hin dhufaa jedha. Namoota waan akkasii hojjetan gidduu yommuu jiraattani isin immoo yeroo sana akkasumatti deddeebi'aa turtani akkuma isaanii san jechuudha. Akkuma isaanii hawwa foonii jalatti hidhamtanii turtanii. Akkuma isaanii namoota 8 irra amma garuu isin dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa walii balleessuu hundumaa ofirraa maal godhaa jedha? Fageessaa. Ofirraa fageessaa. Dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa walii balleessuu hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbii nama yellaasisu afaan keessan keessa maal hin ta'in? Hin bahin. Dubbiin nama yellaasisu afaan keessan keessaa hin bahin. Isinis ka ta'e nama sin dhageeffatus kan yellaasisu. Yeroo tokko tokko wanti nutti ulfaatu yoo jiraate cadhisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Cadhisuun baay'ee murteessaadha. 9. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa maal godhaa? Baaftaniittu jedha.
Namummaa moofaa hojii isaa wajjin ofirraa maal gootaniit baaftaniit. Akkuma Phaawulos jedhu addunyaadhaaf kan fannifame addunyaan kan naaf fannifamte eenyummaa koosa moofa jedha. Eenyummaa keenya foon keenya jechuudha. Kanaaf 10 irraa namummaa haaraas maal gootaniitu uffattaniittu. Inni hubannaa isa akka fakkaattii isaatti isa uume biraa gahuudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jira jedha. Akka fakkeettii ofiitti eenyutu nu uume? Waaqayyo abbaa. Karaa ilma isaa jechuudha. Karaa ilma isaa. Fakkaattii Waaqayyo akka ta'e Kiristoosidha. Akka isaatti nu uume jechuudha. Akka isaatti obboloota koo wanti inni nuun jedheef kanaaf. Kanaaf namummaa haaraa uffattanitti inni moofaan isa Addaam isa jalqabaati. Addaam isa jalqabaati. Isa kufaatii irraa dhufe jechuudha. Namummaan haaraa immoo kan eenyuuti? Kan Kiristoosii. Kan Kiristoos. Ameen. Isa uffachuu garasitti guddachuudhaaf namummaa haareffamuutti jirra jedhu. Haareffamuutti jirra jedhu. Kanaaf eenyummaan keenya inni jalqabaa irraanfatamuu qaba. Egaasichi jedha. Yoo namummaa haaraa uffanne jechuudha. Yoo Kiristoos uffanne hundi keenya egaasichi Giriikiif Yihudii nama dhagna qabatee fi nama dhagna hin qabatin. Wallaalaa isa jireenya isaa hin qajeelfatin. Garba birmaduu jechuun hin jiru. Kiristoos garuu hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf waan hundumaati jedha. Amiin. Inni nama hundumaaf waan hundumaati. Anaafis isiniifis Kiristoos nu hundumaafuu waan hundumaadha jechuudha. Waan hundumaadha. Kallattii hundumaadha. Isin warra fo'aman mee lakkoofsa 12 kana irratti xiyyeeffadhaa. Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallataman erga taatanii amma adda nu baaseera jechuudha. Warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallataman erga taatanii. Erga taatanii wanti inni jedhaaruu fi isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin eenyu keessa dhokateera jechuudha. Waaqayyo keessa dhokateera jechuudha. Kanaaf isin warra fo'amanii, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallataman erga taatanii araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gad of deebisuu, garraamummaa, obsa akka uffataatti maal gootaniit uffadhaati keessa jiraadhaa jedha. Amiin. Uffadhaati keessa jiraadhaa. Maal fa'a? Araara garaarraa dhufu namaaf araara gochuu jechuudha obboloota koo. Gaarummaa, gad of deebisuu, akka eenyu gad of deebisu? Akka Kiristoos gad of deebisu. Garraamummaa, obsa akka uffataatti uffadhaati keessa jiraadhaa. Waliif danda'a. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isin immoo waliif maal godhaa jedha? Dhiisaa. Akkuma inni isiniif dhiise isinis waliif dhiisaa. Waliif dhiisaatii isa dhiifama gaafadhaa miti. Akka inni jalqaba dhiifama isin dhiise isin maal godhaa? Waliif dhiisaa. Isaan kana hundumaa irratti jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadha. Maalidha kan waa hundumaa walitti hidhu? Jaalala. Abbaaf ilma isaa nuuf Kiristoos walii keenya wajjin kan walitti hidhu maalidha? Jaalala. Kanaaf Kiristoos kaleessa yeroo qorannu maal jedhaa ture? Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 23 fi 26 dubbisuu dandeettanii jaalala ittiin na jaallatteen isaanis maal godhi jedha? Jaalladhu. Akkuma Kiristoos nu jaallatee jireenya ofii dabarsee nuuf kenne nus obboloota keenyaaf jireenya keenya maal gochuu qabna? Dabarsinee kennuu qabna jechuudha. Kanaaf funcaan jaalalaa kan abbaaf ilma isaa walitti hidhu, kan nuuf Kiristoos walitti hidhu, kan walii keenya walitti nu hidhuudha jechuudha. Kanaaf isin kana hundumaa irratti jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadha. Lakkoofsa 15 nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf ittiin waamamtan garaa keessan keessatti haamuu warra galataa galchitan ta'aa jedha. Nagaan eenyu jedha? Nagaan Kiristoos. Waaqa nagaa kan jedhame eenyudha? Mee Ibroota 13:20 baasame. Ibroota 13:20 akkana jedha. Nan dubbisa. Ammas Waaqayyo inni nagaa kennu jedha. Dhiiga kakuu bara sanaan gooftaa keenya Yesuusiin tiksee hoolotaa isa guddicha warra du'aa keessaa maal godhe? Deebisee fideera jedha. Eenyutu Kiristoosiin warra du'aa keessaa deebisee fide? Waaqayyo. Isa ammoo maal jedhee 13:20 irraa Waaqayyo inni nagaa kennu jedha. Kanaaf
Ingiliffisa God of peace jedha. No, God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of sheep, through the blood of everlasting covenant jedha. Kanaaf waaqa nagaa kan jedhame abbaa isa gooftaa Kiristoos maal godheedha? Du'aa kaaseedha. Kiristoos immoo nagaa ofii maal godhe? Nuuf kenne jechuudha. Amma Qolaasiyaas irratti cheeniin akkamitti akka walitti dhabuudha wanti irratti xiyyeeffadhee akka ilaallu wanti hin barbaadaaf. Akkamitti akka cheenii walitti dhabu nagaan Kiristoos jedha. Waaqayyoonni nagaa abbaa isaatii nuuf kadhuuf immoo nagaa eenyuuti? Nagaa Kiristoosiiti. Abbaan ilma isaatiif karaa ilma isaa immoo nuuf kadhufe jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee Qolaasiyaas Phaawulos yeroo nagaa ofii jalqabu nagaan araarri Waaqayyo abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa isiniif haa ta'u jedha. Yeroo hundumaa jechi nagaa jedhu jira nagaa dhaamuu isaa keessatti jedhu. Macaafa Phaawulos barreesse yeroo hundumaa jalqaba boqonnaa tokko lakkoofsa tokko naannoo sanni ilaala. Maddi nagaa keenya waaqa dhugaadha. Maddi nagaa keenya waaqa dhugaadha. Abbaa karaa ilma isaa kan nuuf dhufedha jechuudha. Jaalallis isa kanaadha. 16 dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaa wal barsiisaa, wal gorsaa, qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof maal godhaa jedha? Faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan wannumti isin hojjettan hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Amiin. Isumaanis Waaqayyo abbaadhaaf maal godhaa jedha? Galata dhiyeessaa jedha. Kanaaf wanti nu goonu hunduu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin eenyuuf? Waaqayyo abbaadhaaf. Waaqayyo abbaadhaaf galata dhiyeessaa jedha. Efesoon boqonnaa 5:20 irrattis kanuma dubbata. Efesoon boqonnaa 5:20 irratti maal jedhaa? Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf maal godhaa jedha? Galata galchaa. Kanaaf kadhata keenya yeroo hundumaa akka gochuu qabnu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf galata dhiyeessuu qabnu. Yeroo tokko tokko dhageessu jedhee ma yaada. Namni tokko tokko yeroo kadhatu yeroo jalqabus waaqa abbaa, waaqa ilma, waaqa hafuura qulqulluu jedhee jalqabu. Yeroo xumurus maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutiin jedhee jalqabu. Kadhanni akkasii jedha. Teestimoonii voolumii 4ffaa fuula 423 keeyyata kanas isin erga. It is abomination to God. Waaqa fuulduratti ciggaasisaadha jedha. Kadhanni akkasii. Yeroo hundumaa peejii isaa isiniif erga ammuma isinii dubbisee isiniif erga. Maal jedha achirratti? Sinning and praying, praying and sinning jedha. In kadhatu cubbuu hojjetu in kadhatu jedha. Warra Ingiliffa dubbiftaniif fuula 534 keeyyata 4ffaa. Teestimoonii voolumii 4ffaa fuula 534 keeyyata 4ffaa isinii dubbisa. Hiikuu irratti wal gargaara waan ta'eef. Fuula isaa qabattanii voolumii 4ffaa fuula 534 keeyyata 4ffaa akkana jedha inni dubbisa. Communion with God impart to the soul an intimate knowledge of His will. Waaqa wajjin mari'achuun beekumsa fedha isaa isa gadi fagoo akka qabaannu nu godhaa jedha. Fedha Waaqayyoo isa gadi fagoo. Intimate knowledge of His will. But many who profess the faith know not what true conversation is. Garuu jedha. Namoonni baay'een nuti kiristaana ofiin jedhanii mariin dhugaa conversation. Mariin dhugaa maal akka ta'e maal hin beekanii jedha. Akkasii miti? But many who profess the faith not know what true conversation is. Akkana jedha gastike. They have no experience in communion with the Father through the Christ. Shaakala karaa gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa wajjin mari'achuu hin qabanii jedha. They have no experience. Experience shaakaluma mitiire. In communion with the Father through Jesus Christ. And they have never felt a power of divine grace to sanctify the heart. Kanaaf jedha. Humna waaqummaa, ayyaana waaqummaa isa onnee qulqulleessu maal hin goone jedha. Hin arganne. Praying and sinning and praying are their life. Jireenyi isaanii hin kadhatu cubbuu hojjetu maal godhu jedha. Hin kadhatu. Jireenyi isaanii kanaan kan guuteedha. Deceit, envy, jealous and self-love. Kan of jaalatan, kan hinaafan, kana jedha. Akkana jedha gastike. The prayer of this class are abomination to God. Kadhanni garee akkanaa fuula waaqaatti maalidha? Ciggaasisaa.
Abomination jechuun ceggaasiidha jechuudha mee? You look. Kadhanni keenya fuula abbaatti fudhatama kan qabu yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiyaate duwwaadha. Abbaan kallattiidhaan kadhata keenya dhaga'uus hin barbaadu, arguus hin barbaadu. Sababni isaa Kiristoos duwwaadhaan haguugamee fuula isaatti yoo dhiyaateedha. Foolii gaarii godhatee fuula isaatti dhiyaachuu kan danda'u. Karaa gooftaa Kiristoosiitiin yoo hin taane eenyuun namaallee arguu hin danda'u. Sababni isaa eenyuun namaallee fuula waaqaatti yoo Kiristoosiin haguugamne maalidha? Ciggaasiidhaadha, cubbamaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf dhugaan macaafni qulqulluun lafa nuu kaa'u yeroo hundumaa maqaa gooftaa Kiristoosiin fuula Waaqayyo abbaatti dhiyaachuun akka nurraa eeggamu lakkoofsa 17 irraa argina jechuudha. Kanaaf 18 irraa gabaabsee dubbiseen gara xumuraatti fida. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiin maal haa taatu jedha? Haa abboomamtu. Ordiriin kuni gadhiifamuu hin qabu. Abbaan manaa mataa maaliiti? Mataa eenyuuti? Mataa haadha manaati. Wal jala dhufuu danda'a kun? Wal qixa wanti jedhu as keessa jiraa? Wangeela Yohaannis tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraa akkana jedha. 11 irraa tokkoffaa Qorontos 11 irraa. Amma immoo Kiristoos mataa dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa eenyuuti jedha? Mataa Kiristoosiiti. Look, orderiin kun wal jala darbuu hin danda'u. Barumsi dogongoraa hubannaa waaqummaa dogongoraa fida. Jireenya dogongoraa fida. Kanaaf jeequmsa addunyaa kan wal ga'e. Maqaa diimokiraasii jedhuun yeroo baay'ee namoonni waan hin taane dubbatu. Look, abbaan manaa mataa haadha manaati. Kun orderii waaqummaati. Kiristoos mataa eenyuuti? Mataa abbaa manaati. Waaqayyo mataa eenyuuti? Mataa Kiristoosiiti. Mataa Kiristoosiiti. Tartiibni kun wal jala dhufuu hin danda'u. Qajeelfama waaqummaati waan ta'eef. Dhimmi gaa'elaa dhimma waaqummaati. Kanaan dura waa'ee gaa'elaa qorataa turreera. Ilaalchi namoonni kanaan dura dhiyeessaniif qorannaa keenya keessatti kan qorataa turre garagara. Waa'een gaa'elaa adda obboloota koo dhimma waaqummaa bakka bu'a. Yeroo biraarra deemnee bal'inaan mata duree kana ilaaluu dandeenya. Kanaafi qorannaa kennamee asuma irratti xumurree mata duree ammaa kanarraa bal'inaan kutaa lammaffaa borutti fuuf. Isa dhageenyatti akka jiran Waaqayyo kan dhageenya nuuf haa eebbisu. Amiin. Waaqayyo hunduma keessanuu isin